ummanni keenya ummanni Oromoo yoo nama eebbisu humna mixiif mala dubartii siifa kennuudha. Mixiin xiqqoodha. Garuu immoo humni ishee leenca kuffisuuf arba kuffisuuf hin ta'a. Dubartiin sirnaan kabajnee dhaggeeffannee gorsa gaafannee jennaan malli dubartii fiddu immoo bara rakkoo bara cinqii ceessa waan ta'eef abbaan malaa eebba akkasiin guddateetu humna mixiif mala dubartii caalu kan qabu waan ta'eef mootummaan biyyaa gaafa rakkatu mala gaafachuuf abbaa malaa bira deemuun seenaa keenya keessatti kan beekamu ture. Isa duwwaa osoo hin taane diddaa garbummaaf birmadummaa biyyaaf tokkummaa biyyaaf gootota qabsaa'an baay'ee naannoon kun burqisuu danda'ee jira. Kan akka Baalchaa Abbaa Nabsoo, kan akka Garasuu Dhukii, kan Itoophiyaa baraaran tokkummaa Itoophiyaa kan eegan naannoo asii keessaa ba'uu isaanii seenaan yeroo hundaa yaadachuu qaba.